Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam daawwattoota channelaa Mana Miidiyaa. Arraan tana dhiyaadhaa arra guyyaa jiima isin garsiisnu jechuudha. Jiima jechuu kunoo qabattoo hidhatee barsiisaa keenya qabattoo hidhatee guyyaan khamiilaati arraan tana inshallah wajji alaalume agartaa akkanatti dalagamaa jechuu guyyaan arraa guyyaa miilaati. Miila dalagu jira. warreen barbaadanis itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Channel kana subscribe, like, comment itti nuuf kennaa. Akkas isiniin jenna arra guyyaan kamiilaati dalagu jira. Diidam asiin diidam irra kaayee achiinis diidam waliigala 40 asiin 40 achiin 40 wannaa wajjin sibiilaa wajjin dhibbata ka jechuu dhibbata ka kiiloo dhibbata kan gattaa'ee ol ka'u jira. Sanifu inshallah namni dalagu barbatan inti dhiyaadhaa isiniin jenna. San fixee amma qabattoo firaa baaseetii biraatii dalaga jechuu kan namneen jima keessa hedduu jira. Maashina adda addaatii keessa jira. Kun amma kan amma inni dhaqee kunis maashina miilaati jechuu. Garuu amma inni miilaa kana hin finne ture kana dalagu jira jechuu. Bakki kuni bakka itti idee jechuu. Bakka miilaa sanitti 80 ture 60 jechuu. Dhibbaa fi 20 plus 20 dhibbaa fi 80 jechuu. Dhibbaa fi 80 dalagu jira. Sanifu miila isatti jechuu wanna hidhatee maal jaaniin wanna haada hidhatee akka miila keessa in wannan taane sanifi miilatti hidhatu jira jechuu. Akkanatti hidhatu jira. Akka miila kiloon irra guddatee miilli waan taaneef sanifi itti hidhatee. Sanifu daawwattoota keenya like nuuf godhaa, comment itti kennaa, share nuuf godhaa, itti hirmaadhaa isiniin jenna. Itti jabaadhaa, like nuuf godhaa, nuuf heddummeessaa isiniin jenna. Bakki kuni bakka miilatti hidhataa jechuu. Akka miilli isaa hin cabne amma wanta kan taane jechuu. Miidhaa akka irra hin finne sanifi itti hidhatu jira. Nutullee wajjuma dalagu jira maddumaanii waraabee sanifu akkanatti dalagu jira inni agartanii hidhatee jechuu. Amma waxaree yoo irra gattaa'es miilli humaa hin ta'uu jechuu. Sanifu amma mee hojii alaallu biraan dhaqaa achi deemeetiin biratti achi dhiyaadhaa biraan dhaqaa hojii alaallu qabattoo mudhiiti jechuu. Akka mudhiin isaa wanta kan taane mudhiin akka mudhiin hin miidhamne sanifi hidhatee jechuu. Sanifu warra takka jira kan muusee seenee kanatti jiimni step qaba akka itti dalaganii jira. Nama hundaaf laaffatu ol seentee dalaguu qofa osoo hin taane waan hedduu jira. Sanifu kunoo hayyee amma kiiloo meeqa 60 dhibbaa fi 40 gattaa'uuf deema. Kiiloo dhibbaa 40 akkanatti gattaanii jechuu. Miilli isaa hidhamee jira. Kobeellee jabduu sanii qabattoo mudhiitillee akka wanta kan taane hidhate. Sanifu daawwattoota keenya unoo akkanatti jirra. Itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Subscribe nuuf godhaa, like nuuf godhaa, nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Sanifu inshallah kunoo laala akkanatti gattaa'u jira. Akkanatti biratti as dhiyaadhee isiniif waraabu jira. Kunoo je'ee jira kana fixee jira jechuu. Ni dadhabe malee fixee jira jechuu. Akkasitti kunoo akkanatti dalaganii jechuu. Gisee miila dalayduu waan miilaa laazima hidhatu qabda. Maaliif jennaan kiiloo guddoo yoo taate dirqama jechuu. Dirqama miilatti waa hidhatu qabda. Maaliif jennaan miilli kee rakkina sira fiduu danda'a jechuu yoo irratti hin hidhanne. Dirqama nama xixiqqaa fuudhoo osoo hin taane yoo kiiloo guddoo fuutee dirqama miilatti waa hidhatu qabda. Sanifu daawwattoota keenya steepii birallee si garsiisaa. Kanumatti aanseetiin steepii birallee isiniin garsiisaa jechuu. Qabattoo kanatti firaayee hayyee steepii biraa kan itti aanu isiniifin achi dabarsa jechuu. Sanifu dhiyaadhaa isiniin joo jira innilleen akkanatti hojii jirraa jechuu. Sanifu steepii itti aanu steepii biraati jechuu. Kunoo steepii biraa eegalee jira. Amma kiiloo maddii kana kiiloo 20 abbaa 5 kaa'ee achiinis 20 abbaa 5 kaa'uuf deema.
bee wajjinaa laallu isinin janna jechuu akka itti dhiyaatanii itti bohaartan saniifuu ammaanaa miidiyaa itti dhiyaaddaa chaanala kana chaanala keessanii like illee itti heddummeessaa koomentii itti kannaadha kunoo kiiloo agartee amma 20 gulama itti kaaye jechuu okay ta sadaffaa laala sadaffaa agarta 23 kaaye amma 3 kaaye bakka takkatti jechuu hayyee afraffaa fuudhu jira 20 jechuu isiniif steepii hayya wajjin hojii deemaan isinin jaa kunoo khashanaffaati jechuu okay no afraffaati afraffaa kaaye 8 afraffaa jechuu afur saniifuu kiiloo asiin meeqa jechuu asiin 160 achiin 160 jechuu saniifuu kiiloo 300 fi wayii jechuu okay daawwattoota keenya kiiloo isaa kan amma kaasu jiru kiiloo 100 asiin 80 160 kiiloo 300 fi wayii jechuu kan inni amma miila dha'u jiru kana maashina miilaati jechuu namni miila dhukkubuu jettamoo namni miilli isaa akka jabaatuuf jettamoo saniifuu kana dalaguu dandeessanii jechuu asitti akkana dalagu jira kiiloo 300 fi wayii jechuu akkanatti dhuftanii dalaguu dandeessan ispoortiin fayyaada waan adda addaa inshallah isiniif waraabna isiniif waddisna chaanala kana subscribe godhu nurraa inni irraanfatinaa isinin jenna akkasuma kunoo haa wajjilaallu kiiloo 300 miila dalagu jira jechuu karaa qamaan gara kaaniin isinii waraabe garagalee dhifama kaameraan isinirraa sosoe akkana dalagu jira agartaa akkana dalaganii saniifuu warreen chaanala kanaaf faaree taatan subscribe nurraa inni irraanfatinaa share nuuf godhaa isinin jenna dadhabeetiin jira naan jiru jira saniifuu warreen barbaadan khootaadha steepii biratti seenee jechuu steepii biraa miilaati kunillee bakka miilaati xixiqqaasanii xiqqumaanii miila banatu jira akka strapoo hin qabneeni xixiqqaa wanni inni faayidaa qabuuf akka strapoon qaama keessa hin teenyee fi saniifi jechuu saniifi irratti xixiqqaa kana irra deebi'e guddalleen bareedaa qaamaafillee bareedaa yoo qaama akkasii guddatu feetee waan adda addaa agartee kanaafillee hedduu gaarii jaa saniifuu mee steepii isaa wajjin laallu akkanatti dalagan jechuu miilallee ol kaasuun qabdu warra takka jira gizee dalagu miila sossoosu maare bareedaa miti akkas miidhaa namarra fida saniifuu no steepii sadaffaati jechuu steepii sadaffaati kanuma miilaati wajji laallu jechuu akkanatti kunis bareedaadha akka malee bareeda maaliif jennaan miila gajjattee itti ol jetta hedduu takka bareedaadha steepii khara takkaanii jechuu steepii khara takkaati saniifuu steepii khara lammaffaati jechuu amma kiiloo namni inni harkaa qabu kiiloo 50 steepii khara takkaa miila takkaan jiru qabda jechuu dirqama akkana jiru qabda dirqama miila keetiin akkana gootee akka dalagu qabda jechuu miila kee yoo akkasiif guddatu feetee akka jabaatu yoo feetee hedduu bareedaadha dhalaa fi dhiiraaf illee bareedaadha dalaguu dandeessan isinin jenna akkana jira kunoo steepii haan laalla steepii biraa laalla steepii itti aanu laalla jechuu steepii itti aanu irraa xiqqeessee jechuu kareefuu 50 tureemti ayyee kan ammaati laalla jechuu kan ammaa meeqa tahaa laalla kan ammaa 10 irraa bu'ee steepii 40 jechuu kuni kiiloon isaa 40 jechuu kiiloo takka miila takka irratti 40 jechuu sigalee nagartaa kunoo akka keessa laal akkana keessa dirqama akka kaayuu qabda yoo kanatti hin beekne taatee nama beeku gaafatta akkasitti isin garsiisan jechuu warreen irraa fayyadamuu feetanis irraa fayyadamaa chaanala kana subscribe nuuf godha amaanaa miidiyaa chaanala keessanii itti bu'aaraa isinin jenna agartaa khara takkatti dalageeti dura khara khaanitti jijjiira jechuu khara khaanitti jijjiira agartanii khara khaanitti jijjiira jechuu laallaa saniifuu miila jechuu guyyaan arraa guyyaa miila dalaganii jechuu guyyaa miila dalagu jiru akkanatti dalagu jira
agartaa hedduu takka dasjaa hedduu takka bareedaadha itti dhiyaadhaa isin jana steepii lammaffaa isa kaan afraffaa laalla steepii afraffaa 30 fudhatee 30 jechuun irraa xiqqeessaa dhufee irraa xiqqeessaa gad dhufee jechuun gubbarraa gad eegale 50 40 30 amma 30 kuni kiiloon isaa 30 jechuun dhiifama daawwattootaan keenya kiiloon isaa kan daambeellaa harkaa qabu kiiloo 30 miila bitaatiin eegalee miila mirgaa akkasitti saniin dalagaa ammallee walirra ja'uun qabdu kana 10 yoo goote sanis dirqama 10 godhuu qabda maaliif jennaa miilli harta kasi guddatee harta kaan si xiqqaata yoo ati lachuu wal qixa dalaguu baatte agartaa ispoortiin fayyaa isiniin jaa akka dalagu jira hedduu takka dasjaa khottaa dalagaan isiniin jaa warreen bakka biraa jirtanis steepii miilaa dhuftanii asirraa lallaaluu dandeessan dhuftanii waan adda addaa inshaallah isiniifiin itti gadhiisu jira isiniifi waraaba akkasii kunoo jechuun steepii kamiilaati amma kun kiiloon isaa 30 jechuun akkanatti dhaabee jechuu agartee haye steepii kaani deebina steepii kunis steepii deeminsaa jaaniini hedduu kiiloon inni harkaa qabu kiiloo 30 steepii deeminsaa kunis hedduu takka jabaadha malee garuu miilaaf hedduu bareedaa kanaatu isaan hundara bareedaa akka malee laal kana hedduu takka bareedaa hedduu takka dasjaa malee hedduu takka miili namaa guddataa jechuu warreen miila dalaguu feetan asirraa laalladhaa dalaguu dandeessan akkan dogoggorreef akkana jechuu hedduu takka bareedaa kuni warreen miilli dhukkubuu miila guddisfatu fedhu strong akka ta'u fedhu akka dalaguu qaba kamiilaati jechuu akkanatti deemaanii jechuu agartaa steepii miilaati jechuu kadeeminsaati amma kuni kadeeminsaati jechuu akkanatti itti deemta yoo dhalaa taatus dhiira taatus warreen miila guddifatu fedhu akkana dalaguu dandeessan dhukkubuus dalaguu dandeessan saniifuu mee jaalaallu jechuu jaalaallu steepii isaa akkanatti jala deemee isinii waraabu jira akkanatti jira agartanii hayyee agartaa akkanatti deemtaanii jechuu akka mistake takka hin goone jechuu akka dogoggora takka hin goone dogoggora goonaan mudhii si dhukkuba harkaa si dhukkuba waan hedduudha saniifuu dirqama namni beeku sibira dhaabbatu qaba sibira dhaabbatee sitti garsiisuu qaba jechuu kophaa kee dalaguu waan dandeef jechuu steepii kaanii deebina jechuu ammallee steepii kaan amma kunis kan miilaati miila fuula duraati jechuu amma fuula dura miila fuula dura hedduu takka sheepii namaa baasaa hedduu takka qirzii miilaatii fi guddinaa fi waan akkana agarte kana hedduu namaa baase jechuu kana steepii isaati jechuu akkanatti dalaganii jechuu wal birallee kuchisuun dandeessu miila waluma qixa oofuu qabda takko gootee takkoon dhiisuun hin ta'u akka baalaansii ifeeggatu qabda qaama keetii guututti jechuu baalaansii qaama keetii guututti ifeeggattee akkasitti dalaguu qabdaan yookiin kaan miilli takka si guddatee miilli takka wanna si taaha miidhaa asirratti fiduu dandeenya akkasuma umma kun steepii miilaati ka fuula duraati kunis steepii biraati kan miila takka takkaan dalaganii jechuu karee fuula lamaan dalaganiimi amma kuni steepii miila takka takkaan dalaganiiti laal akka dalaga takka takkaan jechuu hedduu takka gaarii hedduu takka miila namaa bareecha miila namaa guddisa akkanatti warreen irraa fayyadamuu barbaadanis irraa fayyadamaan isiniin jaa chaanalli kun Amaanaa Miidiyaa chaanala keessanii subscribe nurraan irraanfatinaa isiniin jenna like illee itti nuuf heddummeessaadha warreen share godhuu feetanis share godhaadha akkasitti itti nu dhiyaadhaa isiniin jenna daawwattootaan chaanala Amaanaa Miidiyaa akkanattiin waa'ee ispoortii isinii gadhiise inshallah guyyaa biraatis waan adda addaatiin isiniif gadhiisuuf ta'a akkana kun olaal kun amma hedduu dasjaa agarte hedduu takka bareeda miilaaf dhala dubartiidha hundi ati dhiiraa fi dhala hundi dalaguu danda'an hedduu takka miila keetiif warreen boorcee qabu warreen miilli isaa wanna teesse hedduu bareeda hayya kaan irratti itti deebina jechuu kaan itti deebina kaan laalla karagaaniti laalla
خرا خانتي لا لا أكسيتي إن شاء الله جمع خانتي تجرا إن شاء الله